Gaaffii namoota baay'ee maali beektaa kennaa ta'u. Isheen jaartii teeti gariin ammoo isheen obboleettii kan teeti moo jaartii teeti jedhanii gariin ammoo maal jedhan seetaa durbummaa qabdii waan ati akkana jaalattu san durbummaa jechuudha. Baay'ee jaalattaa waan san ni qabdii bakka gaafiin namoota baay'eedha viidiyoo kaleessa maxxansine san irratti durbummaa ni qabdiidha gaafiin isaanii baay'een. Kanaaf ati maal kiyya jalqaba irratti mee atoo maal kiyya? Anaadha mana tanteeti ka jaartii tanteetanii. Okay. Yoomi wal fuune no hagam turre amma urga wal fuune ani baay'ee way yaadadhu gaafa jalqaba wal baranirraa eegalee akkasii gaafa jalqaba wal barrirraa eegalee hanga ardhaatti mee gaafa wal fuunerraa waggaan keenya hagam ta'a laata mee yaadatta? Waggaan keenya 10 ati maaliif irraa bifatte garuu? Jechuun situ waa yaadataa beektaa yeroo baay'ee siidha namni waa yaadatu. Mee waggaa 10. Waggaa 10 wallaahi jedhu. Wallaahi waggaa 10. Bara 2000 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2008 kan wal fuune. Okay. 2018 ammaan tana amma kanaafuyyuu waggaa 10. Waggaa 2018 2008 moo 2018? 2008 bara kana ammoo 2018 keessa jira waggaa 10. Nuti urga wal fuune urga wal baranirraa waggaa 12. Waggaa 12 gaafa tokko jennee wal arginerraa nuti amma waggaa 12 geennerra guys. Garoo isheen ammaan tan hin sassaalfattiin agartanii nama ijoollee manaati sanumaaf miidiyaa sassaalfatti. Miidiyaa kanarra dhufuun ammaan tana malee anaaf isheen urga wal fuune waggaa 10 jechuudha. Urga wal barre ammoo waggaa 12 urga wal barre. Okay, mee gaafsan natu jaalala jalqaba si dhiyeesse moo situ naaf dhiyeesse? Jalqaba si naa dhiyeesse ka. No. Natu si dhiyeesse situ naa dhiyeesse jalqaba. Situ naa dhiyeesse akka yeroo sanii faatti beekta ishee min qabu akka ammaan tana kana seetamu waggaa 10 jechuun distaansii guddaa qaba beekta. Atoo maan naan jette duuba gana an jaalala. Naqabsiiftana jala baddee nan si barbaade kaanillee booda. Eshi duuba maal siin jedhee meena yaadachiisi situ yeroo baay'ee namni waa yaadatu si waan ta'eef maal jedhee siin eegale mee yaadatta? Maal jedhee eegale natti? Jaalala naqabsiiftana jala baqachuu gaafadha malee kaanii hin gaafadhu. Jechuun guyyaa jalqabaa maal siin jedhe si dhufe yaadatta? Waan yaadadhu tokko keessa waan ati naa jette nama biraa qabda naan jette hin qabu siin jedhe bakka ani dubartii namni biraa jaalateeru jaalachuun barbaadu naan jette. Wallaahi jedhe. Akkasuma naan jette. Mee wallaahi jedhe. Wallaahi yoo nama biraa qabaatte natti himi naan jette. Kaameraa laali kaameraa maal sodaatta? Nama biraa yoo qabaatte natti himi naan jette. Yoo namni biraa si dubbisee yookaan jaalala nama biraa jaalattee yoo jiraatte natti himi. Annama namni jaalate nama qabu jaalachuun fedhu ammaa tanaan dhugaa akkanatti himtu barbaada naan jetti. Eshi ati gaafa jaalalaan jalqaba si dhiyeessu na karaakkartee na jechuun bakka na rakkiste na didde moo tole naan jetti daddafte. Si rakkise kaa. Wanni akkasii. Si rakkise. Na rakkifne iyyuu guyyaa tokkoon jechuudha. Boo an si jaaladhaa na jaalatta taanaan dhuguma ammuma natti himi nan jaalattus taanaan natti himi jedheen. Ishi tole bakka bareedaa ko si jaaladha naan jette malee xiqqoo sanallee nan karaakkarree. Beektu akka jedhite karaa maraa turte. Maali? No an karaa maraa akka turte beektu ati. An karaa marre jechuun. Karaa maraa turte achi siqaa gaddeebaan beektu ati. Maaliin jaalatan ta'eeti yoo akkas naan jette maara. Ati kana laaluuf kunoo bakka kanatti munni si waraane mee eessa bakkisu? Sun chaalenjii jaalalaati beektaa itti gaabbii hin qabu gaddi guddaan hin jiru gammachuu malee. Mee eessa bakkisu noo eessa? Bakkisu eessa? Bakka tan na fakkaata. Alaama wayiitu ni jira. Osoo na laalu. Kushiina jiraatu. Kushiina keessaan. Jajjattu munni ija waraane jechuudha. Nama laayivii akkanaa waliin dabarsine isin ammoo akka nama har'a wal fuudhee qabdi habiibi ka asii kana osoo hin taane jimsiin isii guutuutu darbummaadha wallaahi billaahi jimsiin isii guutuunu sii galee ka jalaa qofa osoo hin taane
Durbummaa qabdi jettanii teettanii. Yeroo sanitti mallee akka ammaa tana halafatti hin banne beektaa namni in eeggata akka malee xiiqqi in eeggata yeroo sanii wallaahi akka ammaa tana halafa badee hin jiru. Silkii yoo warra bira kaasanii hin dubbatanii nama waliin. Ani yeroo sanii silkii katina dawwaltu. As keessa suuqadhe bisaan jarkeena buufadhe shintibeetii dhaqaara jedhe shintibeetii bisaan balbalarra kaa'ee shintibeetii bira dhaabadhe si dawwal. Silkii yoo tinaa dawwaltu akkasii jala kaasa. Silkiin kee guyyaa tokko saayilentii irraan kaan akka yeroo saniiti. Waan ammaa tana haadha biri ciisanii hello abbaa biri ciisanii firaashi tokkorra hello waliin dubbatan kanaa miti yeroo sadiitti waggaa 10 jechuun guddaa jijjiirama baay'ee jira beektaa. Na akkasii guys kanaafuu mee atoo hagamta kana jaalatta parsantii 99 moo dhibba keessa 99 moo dhibba na jaalatta. Maaliif hirdhista dhibbuma jettee? Jechuun si gaafataa raan jaaladha dhibbuma si jaaladha. Anoo si mee biyyatammoo kannasu danda'a sirraa. Anoo siin jaaladha. Ati na jaalattee yaada ammoo gara kan kee keessa qabee kura beektaa. Akkasii. Na jaalattee yaada garuu nama bira jaalachuu dandeetta maaf jaalatte siin jechuu hin danda'u. Agate na jaalattu si beekan qabee kummoo kiyya. Maal jechuu barbaade amma ishee duuba asumaanuu namoota baay'ee fi deebii ta'a jedhee yaada. Waan barbaaddu san qabdii ani koo waggaan sun hagamme. By the way nu lachuu waggaa 20 hin geenne jechuudha gaafa wal fuunu san waggaa 20 hin geenne isinii galee gaafa wal fuunu nuti lachuu waggaa 20 hin guun ati 17 moo 16 gaafsa tilmaama like waan akkasiiti anillee yoo diqqaate waggaa 18 9 akkas naf fakkaata isheen giiftii tiyyaa kennaa jedhamti maqaa warri baaseef ammoo maatiin baaseef shittoodha urgooftuu jedhanii yaamanii isheen anaaf badhaasa rabbiiti haadha manaati tan halaalaati namoonni gariin obboleettiidha ammaan tana fuudhee yoon fuute baga fuute koongiraa minaaminaan jechaa jirtanii so akkasii miti nuti erga wal arganne waggaa 10 jechuudha waggaa 10 bultii ijaarannee waliin erga walitti dhufnee waggaa 10 gammachuu malee gaddan qabnu mala alhamdulillah takka amma tuni jechuudha laal yoo isiin waa balleessite shabbeenna duriitiin gartanii gadi qabee ila dhukkee irraa kaasee siree jala kaa akkas godhee kee suudhee nafa isii kana sukkuumee fi qibaatiin sossobee waa yaachisee deem rafii jedhaan ni galee soo kanaaf wal jaalataniif illee hoo si jaaladheef si tumuun dhiisu yoo ati waa balleessite tumaa qabaatiin tajaalattanillee laal gadi qabaati shabbeenna duriitiin hatti godha jinni irraa balleessa. Shabbeenna duriin jedhin ka shabbeenna dureessaa dhufe waanuma jiru naa tumanii amma. Chaarjiin tumanii. Dubartiin xiqqoollota tumamu qabdi dirqama maal ennaa yoo tumaa irraa. Meeshi dubartoonni gariin ni jiranii miti. Yaadaan amma jechuun akka sagantaatti baafnee yaadaan akkaataa bultiin itti jabeeffachuu qabdu dubartiin san isinii dhiyeessina qara kanaan. Subscribe godha. YouTube by the way YouTubein kun yeroo baay'ee irraa bannee turree wanni isaa gadi bu'eera waan ta'eef sirritti baaraal akka bahuuf viidiyoo kennin amma achi viidiyoo jaalalaa jechuudha babbareedaa isinii qabannee dhumna barumsa baay'ee nurraa argattan jennee abdii qabna share subscribe like comment illee yaada keessan nuuf kennuu hin irraanfatinaa isiniin jenna waan gaggaarii qabannee isinii dhufaarra waan yaada guddaa akkaataa dubartiin bultuu fi itti jabeeffachuu qabdu akkaataa jaarsi isinillee warri dhiiraa kun yeroo tokko rokollee qabdanii ammoo keessaan dubartiin bultii jabeessa waan ta'eef isallee qabannee isinii dhumna. Kanaafuu eshi akkasii faamilii haga ta'e isinii tuttuqneerra yaada bal'aa fi wanni dheeraa yeroo biraa qabannee isinit deebina. Kanaafuu nagaa keessa nu jiraadha nagaan nu tura. Isin jaallanna bye. Isin jaallanna baay'ee. Warra shamaraa dhungadhu warra shamara warra na jaallatan. Warri isa jaallatan anillee isin jaalladha.